yeroo baay'ee jechuudha gorsa waan namni isin gorsu gaafa namni dandeettii isaa yookaan immoo beekumsa isaa isiniif immoo kun maal beekti kun maal la gorsite jettaniiti kan isin koomentii neegatiivii yookaan immoo yaada neegatiivii nama barreessitan jechuudha. Namni tokko akkuma bifti isaa garagara ta'ee akkuma umuriin keenya garagara ta'e akkuma wanti hundumtiyyuu keenya garagara ta'e kan beekumsa nurra caalaa guddaatu jira kan sammuu nurra caalaa qabutu jira kanarraa immoo tuffachuu baannee namni tokko nama tuffata jechuudha kanarraa tuffachuu baannee gorsa sana irraa fudhanneeti wanta keessaa argannu baay'eetu jira jechuudha nama sana jibbinuyyuu gorsisaa bareedaa yoo ta'e irraa arganna jedheeti yaada jechuudha faayidaa guddaa qabaachuu danda'a yeroo baay'ee haadha faaxee xiqqeessuudhaan argama jechuudha namni kanaaf jennaan har'a immoo viidiyoo bareedaa yeroo tokko kofalti bar yeroo see dabarfachuuf yookaanis immoo bakka sa'aatii see dabarsuuf gaafa jinqamtu maal jettee ijoollee jinxabati jechuudha malee hamtuuf yookaan immoo bakka hin taanetti nama argamtu miti haati taate kanaaf viidiyoo see guyyaa har'a isinii fideen jira akka tasaa video she warroonni argine video she lala daqiiqa 4 qofan fide jechuudha salaamatan daganne assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh warroota manti biraati fi shamarke fuune jirtu bakka jirteetti nageenya rabbii sifaana jiraatu annagaa kuti galata rabbii akkasumas warroonni haaraa tata yookaan immoo subscribe godha garamaatii kiyyaatti dabalamaa sinin jechuun barbaada warroonni subscribe gootanii jirtan immoo galatoomaadha galata guddaa na biraa qabdu akkasumas warroonni like naa gootanii hundumti keessan iyyuu galatoomaadha galanni keessan bilisummaa haa ta'u bilisummaa wanti caalayyuu hinjiru addunyaa kanarraa kanaaf rabbi bilisummaa isiniif haa kennu rabbi fayyaa guutuu isiniif haa kennu isin jechuun barbaada yeroo tokko viidiyoo namaa irratti hojjedha yeroo tokko immoo viidiyoo dhuunfaa kootiirra hojjechuu nan danda'a maaliif mana madaamii keessa waan hin jiruuf yeroo baay'ee naaf mijachuu hin danda'u jechuudha akka barbaadetti viidiyoo hojjechuu akka barbaadetti maal ta'u hin danda'u jechuudha dura yerootiin viidiyoo namaa irratti xiyyeeffadhe waraabuu itti baneetan dhiisee deema waan viidiyoochi jedhu adda baafadhee hin beeku jechuudha. xiqqoo mata dura dhagee jennaani daqiiqa amma kana taa'ee waraabumaaf mana madaamii keessa jira waan ta'eef walii gadi fiigaa jaartiin nawaamaa keessummaa dhufaa kanatti walii gadi fiiga jechuu kanaafani viidiyoo namaa irra guddeessa waraabuudhaaf caalchifadhe malee kanaan dura piraankiis hojjechaa ture viidiyoo mataa kiyyaas ajandaa uummadhee waan garagaraa hojjedhee isin kofalchiisaan ture jechuudha gaafan biyya galu ta'anni kun jechuu gaafan biyya galu inshallah subscribe ko guddifadhe jennaani gaafan biyya galu viidiyoo barbaade irratti isin hojjechuu danda'a jechuudha namoota isin jaallattan fa'a asirratti fide isin affeera jedhee yaadee jira jechuudha kanaaf iyyuu jennaani viidiyoo na dhafaatee guyyaarraa viidiyoo namatti toluu fi viidiyoo nama gammachiisu yookaan immoo gorsa bareedaadhaan daqiiqa 4 bichaan fide obsaanii haga dhumaatti dhaggeeffadhaa isin jechuun barbaada warroonni jibbitan warroonni nu jaallattanis dhaggeeffadhaa nuti isin jaallanna yoomiyyuu jechuudha isin na jibbitan iyyuu ani isin jaalladha haa jira namtichi tokko kanarraa kanaaf jennaani viidiyoo dhafaatee dhaggeeffadha daqiiqa 4 itti isinii bara gorsa bareeda gorsa baay'ee namatti toludha waan ta'eef viidiyoo wajjin turtii gaarii isiniin jedha ani asirraan ilaala isin immoo silkiirraa ilaaltu jechuudha ani laaptoopirraa ilaala yeroo hundumaa gaafa xiqqoo firii ta'u laaptooppiin banadhee ilaalaa jechuudha kan laaptooppii fayyadamu hin beeku waan ta'eef jarri kollee akka yuutuubii fayyadamu hin beeku hundi isaanii iyyuu natti hin dheekkaman jechuudha garuu hojii sarratti hojjetti jedhanii yeroo hundaa hojii keenya dhiiste isa hojjetti kan jedhamuuf malee hin beeku jechuudha hundi isaanii akkuma kanaan dura beektanii silkiin harkaa fudhanii arganii jiru akkasumas immoo jaartii kiyya iyyuu liifii irratti fidee haasofsiisaa ture miti jaartii kiyya amma sirriitti beekti liifii irra fidee rutti isaatii guuttachuu jaartii kiyya wajjin haasa'aa ture jechuudha kanaaf jennaani isaan sodaadhu viidiyoo dalaguu fi garuu xiqqoo mana nama waan jiruuf hojii keenya dhiiste isa hojjetti waan jedhaniif ni xiqqoo saalfachaa malee viidiyoo mataa kiyya waan barbaade godhee isin kofalchiisuu nan danda'a waan hin barbaadu jedhee isin kofalchiisuu nan danda'a akkasitti immoo naa obsaa amma biyya galuutti biyya yoon galee mucaa kiyyaa wajjin maatii kiyyaa wajjin viidiyoo dalaguu waan barumsaa waan isin fayyadu jedhee yaadu isinii qabadhee dhufaa jechuudha akkasitti subscribe gochuudhaan nu jajjabeessa isinii jechuun barbaada dirqama miti fedha keessan fedha baqa abbaan garaa laafuun jiraa miti saniif viidiyoo dhafaatee isinii banaa gorsisee dhaggeeffadhaa isinii jechuun barbaada nu faana bu'aa. irra caalaa shamarran keenya maaliin sobaman beektanii qabeenyaan sobamina
gammachuudhaaf dhugamaan haadha manaa ta'uudhaaf uumaman siifta taanaan qabeenyaan hin sobamin qabeenyi gadalii haa galu hojjedhu dambii isaa waliin laffa itti bahi qabeenya siifillee isatu mi'aadha siifillee isatu gammachuudha nyaatuma kana mee laala nyaatuma kana kan ofii kushiina dhaabbattee namaa waliin hojjettee fidde irra nyaattamoo kan namni bakka xiqqeeftu irra barraa kaasee sii kenne irra nyaatta. Asirratti gaadhiifama nu godha. Viidiyoo gidduutti dhaabee waan deebi'e malee inni arrabsu ijoollee koomentii irratti koomentii dubbiste gidduutti gajjette koomentii waan dubbistuuf iyyuu koomentii sana yaada kennitiif jechuudha. Xiqqoolla achi keessatti inni arrabsite waan ta'eef asirratti dhiifama nu godha. Asini jira haasaan baay'ee bareeda dhugaa waan jiruufi waan ta'aa jiruufi. Waan madhugaa dubbatte jechuudha. Ani viidiyoon taane asirratti gadi niisu, viidiyoo safuu cabsu, viidiyoo maalii jedheetan kakadheen jira waan ta'eef kun immoo xiqqoon harkaatti seenee natti fakkaata afaan inni taati. Okay yoo jedhes nan muraa rakkinni jiru muree keessaa baasuu nan danda'a jechuudha. Kanaaf dhaggeeffadhaa gorsa isin fayyada. Astaghfirullah silamoo hanna barreesse waan abirannaa barreesse koomentii kan. Kanaafi ila qabeenya ni dhufa namoonni qabeenya rakkaatina isinin jedheef jireenya namaa ilma namaa keessatti qabeenyi importanti maa osoo ta'u osuma qabaachuu osuma ta'uyyuu jechuudha qabeenyi osuma ta'uyyuu jechuudha haa ta'u garuu maaltu barbaachisa beektanii duraan dursaatii sodaa kabajaa walii qabaachuun dirqama gaafa kabajaaf sodaa walii qabaatte achirra tartee qabeenya feete horatta qabeenya feete Salia biyyeenya atta jala kana bilookin si baasan qabeenya feete horatta wallahi qabeenya feete jechuudha hiyyummaa waa takka nama hin gootu wama takka nama hiyyummaan ajjeefte takkaayyuu hin arginu nama hiyyummaan ajjeefte takkaayyuu kanaaf isinin jedha qabeenya irraa jaalalaaf bakka kenna amma shamaran har'a gorsa baay'ee bareedaa ta'ee fi akkasumas immoo gorsa baay'ee isinitti tolu gorsa baay'ee waa barumsa guddaa irraa baratu jedhee yaadutani isinii fidee dhufa. Ijoolleen keenya yeroo baay'ee jechuudha gorsa waan namni isin gorsu gaafa namni dandeettii isaa yookaan immoo beekumsa isaa isiniif immoo kun maal beekti kun maal la gorsite jettaniiti kan isin
komentii negatiivii yookaanis immoo yaada negatiivii nama barreessitan jechuudha. Namni tokko akkuma bifti isaa garagara ta'ee akkuma